Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee. Odeeffannoo wayitaawaa guyyaa har'aa qabanneen amma dhuma qophii keenyaatti nu waliin ta'a. Hoogganaan garee shororkeessituu Faannoo Kibbaa godina Gondar aanaa Ibinat keessa socho'aa kan ture Gibirnaa'oo Warquu miseensota isaa 9 waliin tarkaanfiin irratti fudhatameera. Murni shiftaa Faannoo kuni duula Isaayyaas Afawarqiitiin qindaa'ee galmaan ga'uuf carraaqaa jiraachuusaa raayyaan ittisa biyya Itoophiyaa mirkaneeffateera. Odeeffannoo dabalataan paartii haarawaan obbo Geetaachoo Raddaa hundeessan boordii filannoo biyyaalessaarraa eeyyama argatee jiraachuusaa beekamee jira. Akkuma beekamu kanaan dura obbo Geetaachoo Raddaa garee TPLF keessaa bahuun of danda'uun paartii haaraa hundeessuuf sochii taasisaa jiraachuu isaanii dubbatamee turuu ni yaadatama. Kanumarraa ka'uudhaan guyyaa kaleessaa koreen boordii filannoo biyyaalessaa paartii haaraa hundaa'e kanaaf beekamtii kennuun naannicha keessatti dorgomuu akka danda'uuf eeyyamamuun isaa beekameera. Kun immoo yeroo itti paartii dulloomaan TPLF jedhamu eeyyamni isaa koree boordii filannoo biyyaalessaatiin haqamee jiru kanatti paartii haaraan hundaa'e. Kanaaf immoo beekamtiin kennamuun carraan inni naannicha keessatti dorgomee injifatu akka bal'atuuf kan haala mijeessudha. Egaan dhaggeeffattootaa fi kabajamtoota maatiiwwan miidiyaa Kiilolee qophii har'aaf qabannee asumarraan golumnaa yeroo gaarii qabaadhaa. Galatooma.